namoota fakkeenyaaf uleen amansiisuu yaadan uleen nama amansiisuu yaadan ati egaa nama waldaa qabu turtee namallee amantaa sana keessatti yeroo sanaa fi bu'aa buusa jedhamee ilaalamuu fi fudhatama qabuudhaati yeroo sanatti akka amantaa sanaatti jechuudha. Nama ija yookaan geggeessaa tokko namoonni amantaa uleen sitti deemanii gaafa sidhaan jechuun si ajjeesuuf yaalan ajjeechaadhaan ni babal'ata yoo amantaa gadhiifte ajjeefamaa yaalee ajjeechaa raawwataa tarkaanfii sababa ati amantaa jijjiirreef ajjeesaa yoo deeman sagaleen koo jira ajjeesuuf yoo takattalan yaa sagaleen koo jira yaa injira bilbila isaa jeeqaa natti fakkaata. Ayyee ani namoota kanaaf ergaan ani namoota kanaaf qabu tokko dhugaa dubbachuu fi isa sana akka na godhan akka abbadee yookiin waan guddaa godhee miti viidiyoo jechuun koo garuu waa'ee maatii koo si galee uummanni kun beekuu qabaadhaaf viidiyoo jedhe malee ani waan kan biraa tokko barbaadee yookiin kana godhaa sana godhaa barbaadee miti si galee garuu namoonni kun namoonni waan akkasii yaadan waldaa keessaa yaa echaa jiru erga akkasii dabarsaa jiru malee wantichi ergaa biraa qabu si galee ergasii immoo namoota baay'ee dhufee shaadaallee qabataa jira. Alhamdulillah maaliif jennaan namni dhaloonni har'aa kun dhaloota gowwoomfamu miti dhaloota dubbisudha dhaloota shubbisu miti dhaloota dubbisu dhaloonni kun dhaloota dhugaa adda baafatee beekudha. Jechuun dhaloota sooshaal miidiyaa irra ooludha. Waan hedduu dubbisaa oola waan hedduu dhagaa oola koolleejjii isaa achi dhaqurra koolleejjii gurguddaa hawaasa gidduu ooluun bar koolleejjii guddaadha si galee miti. Naa kanaafi waan akkasii yaaduun namarratti waan akkasii yaaduun isaan harkaa kana caala namoota akka yaasu jala mureen beeka inni dhufu jechuudha namooti baay'ee warri waan akkasii yaadan kun immoo warra sammuun isaanii yaadu natti hin fakkaatu warrumti ergamanii dhufan mataan isaanii inni erges inni ergamee dhufes tarii faayidaa argatee dhufuu danda'a. Faayidaa argatee dhufuu danda'a. Faayidaan argatee gara koo dhufe sun garuu isan fayyanne si galee maaliif jennaan itti nallaanne rabbi si galeera itti nallaanne maaliif garaa koo guutuun itti amanadhe rabbiin koo dabarsee itti nallaanne maaliif haqqi namaa narra hin jiru namarratti daban hojjenne waa'ee lubbuu kootiif garuu dhugaa jiru argadheenii gara dhugaatti baqadhe jechuudha. Sanaaf immoo viidiyoon hojjedhe irratti namoonni baay'een diiwutti sheer godhaniitu sagalee illee ta'aa turani. Walumaa gala uummata musliimaa hundaanii galatooma iddoo guddaan isinii qaba isiniin jaalladha jechuun jaalladha dhugaa dubbachuuf. Namoonni eegati gara musliimaa dhufee waggoota dabarse sanaaf baay'ee gaabba. Amma har'aatti wanti na gaabbisiisu sammii dhaggeessuuf maal godhan tun taane guyyoota koo waggootiin achi keessatti gubeef baay'een gara. Tokkisaa sirrii miti fakkaata tokki. Amma dhageessaa itti hafaa sagalee koo. Nan dhagaayyee. Okay, namoonni eegatti ati nama waldaa qabu ture nama geggeessaadha achi keessatti aangoo waliin beeku dhiifama godhi. Egaa nama waldaa qabu turte waldaa kee keessaa eegatti shaadaa qabattee namoonni gara musliimummaatti dhufuuf yaada qaban namoonni si dubbisan jiruu laata? Namoonni qabatan jiruu laata? Egaa ati nama geggeessaa tokko yookaan abbaa waldaa tokko namni yaada sii kakaasaa jiran qalbii namaa qalbii namaa xiqqoo warroota rifatan rifachiisuun barbaadanii warroota gammadan gammachiisuun barbaada seeruma kiyyaa jechuu barbaadeetan itti fufime waan dubbattu waldaa ati keessaa baate keessaa namoonni musliimummaa yookaan islaamummaa fudhachuuf si dubbisaa jiran jiru namoonni immoo waldaa sana keessaa musliimummaa fudhatan jiru waldaa kee keessaa jechuu barbaadeetan. Sagaleen koo jiraa? Yaa. Neetworkiin na jeeqaa jira.
Sanaan maal jechuu barbaadeen elaa tokko ergaa guddaa asirratti dabarsu abiddaan hin taphatamu mitiire wayin abiddaan qaladamu bar abidda fuute anoo taphaaf jedheetan jettee kiisii kee keessa keewwattee taphaaf jedheetan isin medhiisaa baakii yoo jette obballeessuu keeti. Uummata musliimatti hin bu'ina itti hin bu'amu itti hin bu'ina nama kabajuu nama jaallatu nama akkasaatti kabajuu beeku akkasaatti keessummeessuus beeku itti hin bu'ina. Si jaallannaan si jaallata si jibbiraan garuu bilookii isaa jalaa hin baatu. Kanaafi abiddaan hin taphatamu. Abiddaan hin taphatamu ergaa gosa guddaadha kun. Abiddaan hin taphatamu macheem hin yaadamus. Tigiriffaanis faana dubbadhu Amaariffaanis faana afaan barbaadde faana dubbatte wayin abiddaa hin qalladamu. Itti fayyadama isaa yoo beekte itti bisheeffattee seeraan itti gargaaramtee ogummaan jira miti. Sina siraataa yoo itti gargaaramte qofa. Kana caala akkuma barbaadeen ta'a akkuma barbaadeen waan barbaade godhaaf akka barbaadeen nama isaanii doorsisee akkas godha wanti jedhani warri erga mallee baatanii waliin gaddeeman yoo jiraatan ani wanti isin hidhaamu abiddaan hin taphatamu waan jedhamudha. Abiddaan akka hin taphatamne beekaa jala muraa jala sararaati qabadha. Kanarraa kan hafe waaqa sadii waaqessuu jala waaqa afur waaqessuu jala waaqa shan waaqessuu jala Allahaa qofa dhugaan gabbaramaa dhugaan kan waaqeffamu kanii waaqeffamu Allahaa qofa akka ta'e dhugaa jiru har'a isinii garuu dhiisuu danda'a. Mee garuu dubbisaa mee isinumtuu dubbisaa mee isinumtuu dubbisaa mee achi deebi'aa teelaa warri isinii galle macaafa dubbisaa warri dhuftaniillee nama arrabsitan warri muudamni keessa nama arrabsoo ta'e muudama arrabsoo kan qabdan iddoo isin itti leenjitanii baatan hin beeknu nuyi namoonni tokko baay'ee arraba danda'u yeroo dhufanii sirrittuu siin galu sittoo dukkanaa heeraa jedhu. Innaa koottaa dukkana keessaa ba'an jedhaan elaa dukkana keessaa yeroodhaan koottaa utuu yeroo qabdanii borisiyaan amma maal jedhu beektaa tokko deengaddaa abbummaas fa'aa natti fakkaata achi galee abuura sheekii waan hin buusinaa maalo tokkichaa lallabuu jedhani abuura sheekii bayi dhaloota kan gowwomsitu dhaloota macheessaa jirta bayi afaan haaraasaa beektaa maaliifi wantichi ofiisaa haasa'uuf danda'a garuu maa inni maaliif amantaa kana gadi buusa inni sadarkaa sii galeera miti sadarkaa namni dhuunfaa kabajamaa tokko qaburraa gadi wanti kun gadi bu'aa jira tara gaaggaasuu ta'edha miira keessa hin galinaa dhugaa jiru immoo namni humnaan sin fidu hin jiru dubbisaa macaafa qulqulluu akkasiin gara kana dhuftan isinitti himaa itti hafaa miti isinii galee dhugaa kan akkasin argatan kan isinitti bu'e eenyudha macaafuma qulqulluu keessan isinii galee Yesuusii anumna kootii numaa gochuuf danda'u jedhe ani ergama abbaa kooti kan inni hojjedhu jedhe ani waaqa miti jedhe ergameetan dhufe jedhe ergamaadha jechuudha kana macaafa jedhe jechuudha warri deengaddaa Yesuusiin ati nama jettan sirrii Yesuus namaadha macaafa jedhe jechuudha itti hafaa miti moon ergan dhufee shaadaa qabadheen itti caafe miti dhageen itti caafamee jira durayyuu. Inna maal jechuu barbaadeen inna tu haasofne waan hedduu jira ammaaf garuu of taragaaggeessaa dhugaa jiru dubbisaa dubbuu keessan du'a jalaa baafadha. Biyya lafaarraa dhugaan jirtu lafti dhugaan jirtu yoo jiraate islaamummaa daandii islaamummaa qofa kanarraa kan hafe yoo jireenyi tokkollee akka hin jirre jireenyi tokko jireenyi dhugaa tokko akka hin jirre macaafuma qulqulluurraa isinitti hima waan ta'eef koottaa yeroodhaan isin jedha. Waan namni nama waameef immoo namni wanni hin ta'u yoo rabbi nama qajeelche qofaadha yoo rabbi daandii namaa qajeelche qofaadha namni daandii kana kan argatu beektaa tokko an akkanaa galutti ofii kunaa galutti yoo rabbii qofti si gargaare malee namooti hedduun jirra kan jedhan hedduun jiru. Garuu carraa kana hin arganne maaliif jennaan hin galleef hoo namaa gale malee hin ta'u yoo rabbi si ibse qofa yoo rabbi si qajeelche qofaadha. Kanaaf maal inni mee isinumtuu koottaati dhandhamaati ilaalaa. Islaamummaan akkasidhaa sanadhaa birriidhaaf dhaqanii gololololo makiinaadhaaf dhaqanii VIP kennanii fi kunoo mana apartaamaa kennanii fi inni kun
sammuu keessan irratti mo'eera ila. Sammuu keessa irratti mo'ee kan jiru kana. Kanaafi aan dhimma lubbuu kootiiti malee dhimma sarakkoo biraa qabaadhee miti. Yeroon jedhu maal ani dargaggeessaan humna hin qaba bar. Waldaa ofii koo baneen jira waldaa mee kanan hooggana yoon barbaade akkam barbaade otoo jallina yaadee isaanumarraa waan barbaade fuudhuu nan danda'a. Jallina akkasii iyyaanni namnis kanaan nan beeku. Ittafaan immoo ittafaa irratti mirga qaba lubbuu ittafaa miliqsuu irratti ittafaa irratti ittafaa mata hojjeta jechuudha. Ittafaa matu ittafaa du'a jalaa baasa malee nama biraatu dhufee dhimma ittafaa nama faana haasa'a miti. Waa'ee lubbuu kootii namni na faana haasa'uu hin danda'u qabeenya waliin qabnu miti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maal jechuu barbaadeeni haasaa isinitti dheeressu isin sagantaa keessan ni jeeqaa irratti fakkaata. Rakkoon qabu sagantichi keetumaa wal qabata ammas amoottis akkana waan ijoolleen duulaa jiranuu fi karaa wal qabateeti badaa sagantaan jalaan booressinee amoollee waa dubbachiifna rakkoon hin jiru ergaa akka inni dabarfatu jechuudha sumaanu. Ati baga ooltee wana geesse wanti nuyi uummata hubachiisuu dandeenyu uleen amantaa nama qabsiisuu ajjeesuun rasaasaan sodaachisuu wanta akkasiin amantaan hin bal'atu amantaa sana keessaa bahee malee namni amantaa sana keessaa bahee malee musliimas ta'e kiristaana yoo ta'e jechuudha ajjeesuu akkasii bakka wanta akkasii wanta yaalii ajjechaa kana namarratti raawwachuun amantaa sanaaf rakkoo ta'uu danda'a amantaa sana keessaa nama baasa mee amma utuu gara yaadaatti hin darbin innis kunoo abbaa waldaati koomaandara cimaa abbaa waldaa osoo dhufe waldicha sutuu fiddee dhufta filaatee masgiidatti jijjiira minaaraa irra keenye waldicha keessan waldicha osoo waldicha fiddee dhufte minaaraa irra keenyan immoo minaaraa isa masgiida irraa sana beekne miti. Okay. Ela bari amma na bira kuno raajota gurguddoo jiru ela amma maqaa isaanii hin dha'u ela waldaa guddaa gadhiisee dhufe laadde kun ela maaliif dhufeedhi tokko yaa nan beeka nama kana tajaajilaa ture. Waldaa amma akkam dhufe waldaa gal lakkise ennaa ittu islaamummaa qabatan jechuudha moo si bira taa'aa jiru. Ela kuno isaan kun raajota la raajota hundi isaanii si galeera nuti hojiirra jirra. Amma eessa jiru islaamummaa keessa jiru moo cuma raajaa jiru re. Maal qaata dhufanii shaadaa qabatanoo maal jechuudha. Inni qalladee. Sarra jiru isaa. Maashaallah akkam namatti tola. Itti qabi itti qabi. Understand. Bagana gaadhu jennaani. Hundi jaraa sallamteedha jechuun musliima warra ta'anii hundi jaraa. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan? Isinis warra musliima ta'e keessaati. Eeyyee. Abbo amma dolte dubbiin yoo beeka eega musliimu gara musliimummaa kan dhuftanii bubbultaniittu. Dhiyoodhuma bakka dhiyoodhuma dhufnee haala hundaa dhugaan nu galtee dhufnee. Alhamdulillah lubbuun kubri irratti bakka hin taanetti hin badin rabbiin keenya nu deeffate ka rabbii keenya fi galata galchinaa Muhammad. Maashaallah wallahi maashaallah. Kan biraa jira namni islaamummaa qabate dubbiin ijoo fagaateera nuti qoosaa jira malee dubbiin fagaateera biraa qoosaa jira malee. Hajii kana illee dubbisaa kunoo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii. Kana tokkee Isin shaadaa qabatanii ammas musliima ta'anii isaan qoyime. Maayinni ree qoy paasterii tokko jiru. Qoy dubbisa itti qabi dubbisa. Itti qabi taphaaku. Waalaikum assalaam akkam jirtu fayyaa keessanii. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Isinis nama shaadaa qabate musliima ta'e jechuukooti. Allah. La ilaha illallah. Eega shaadaa qabatanii bubbultanii. Kuno aqiida barataa irraa. Aqiida barataa irraa, sharii barataa irraa, tafsiira akkasuma akkaataa salaataa, akkaataa zakaa, ramadaan hajjii nu barsiisaa jiru. Maashaallah. Hundi keessan warra shaadaa qabatee jechuudha. Warra kiristaanummaa keessaa ifaan miliqee jechuudha isin. Maal? Raajiin paasterii dasuma jira. Ittafaa meeyyoon illee asawwaran warra shaadaa qabate kan yeroo tokko bakka tokkotti walitti nuu qabu dandeessu agaattisa warra daaboo nutti tole wallaahi. Walitti nuu fidu.
Okay. Bakka Post illee godina waan jedhu kana maastariin kaasaa jiru. Xiqqoo hayyee hayyee abjiraa natti tolu hin bareedanii malee ammeenyaaf miti jedhiin nutti toltan jechuudhumaa fi dhiibneerra hayyee. Lapheen baasinaa rakkoo fi miti rakkoo gammachuudhumaaf jechuudha. Wallahi fagaattan wallahi maashaallah umurii dheeradha kunoo akkas kunoo kunu diruu warra sifu silifate aboo qabsoo fagoorra jira maajuun la ilaha aboo umurii dheeradha walumaan baay'ee bareeddan wallahi Amin. isin immoo areenna reeda miti isaan garachaan immoo areennis areeda miti isaan diimaan isaan achaasu wallahi kino isliminaan akkanatti duru isliminaan kino akkanatti wallu jaalachiiste bara. Nullee wallahi gootaatti isin jaallanna nullee warri fagoo alaalarraa amma si wal bira jirtan wali isin jaallanna wallahi. Wallahi takke TikTok irraa si argee baay'ee si dinqisiifachaa ture waan hunda gisee irratti ani baay'een si hordofaa ture. Olfaadha nu jiraadha wallahi nu jiraadha. Maal taate? Shabaabota bar kun inni isaan sittaanan kun shabaaba bar isaan sittaanan kun shabaaba humna isaan immoo shabaabu maayyuu bar. Abiddaan hin taphatamu dheera silee dheera kunoola bilbila illee irraa fudhatanii. Kun hundinuu paastaroota. Bilbilatti gatanii jala miliqa malee bari bilbila guddaa irraa fudhatanii waa meeqa gochaa turanii. Jarri kun hundinuu paastariidha. Isaan paasteriidha laa. Isaan paasteriidha. Inni immoo raajiidha laa. Hayyee isaan areedaan maa'u. Inni kunis raajiidha laa. Raajii ture innis. La ilaha illallah atis waldaa gal lakkiftee kutte. Eeka. Allahu akbar. Abo wallahi rabbu murii sina dheeressu. Kun eega shaadha qabatanii bubbulaniiru moo dhiyoodha aboo? Dhiyoodha malee maan reefuudha bar haaraadha. Tokkochi jedhan sana maarinyaadha maali. Paastaroonni dubbii baranii fixan wallahi billahi. Dubbii baranii fixanii bara. Kanaaf hin Paastaroonni dubbii baranii fixanii. Abiddaan hin taphatinaa kan hin jedheef kanaaf laa. Abiddaan hin taphatamu. Aboo dubbiin fagaattee dhiisigaa gozii kana akkas gootanii isin abbaa qabatee kan jiru dubbii fageessanii bara. Namni haaraa tokkos jira qoy kunoo inni immoo ilaanis reefuu dhufan immoo. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naguma. Nagaa. Isin warra asallame yookaan warra asallame keessaati moo akkami? Awo manni musi ardi musi ni bata dhumera ya guys. Mashallah. Aboo rabbu murii sina dheeressu rabbi irratti sira jabeessu. Isaan hojiin isaanii maa inni? Isaanii ittafaa hordofu bari inni faarfataa tureen faarfataa hin jedhamtu. Faarfataa ammaa fi maqaan kiyya habdiidha inni durii guddisaa yaadasaa dhama waggaa 18 faarfachaa ture. Ammaan tana yaa obboleessati ya rabbiin na yaadate karaa rabbiin rangure. Waggaa 18 guutuu faarfatte. Waggaa 18 guutuu aboo takka kiboordii takka bees gitaarii takka dibbeedhaan lafa dhiitaa turreechi. Baga rabbi si yaadate gaa baga 18 sana keessaa amma si yaadate. Amin. Ennaa amoo amoon jira. Aboo ijoo kana tummanni ijoo tayyaa jira yaa sabaa. Elaa. Isaan itti afaariyatu malee nama meeqatu dhufaa jira isa jedhu imagine beekan dubbachuu dhiise dura. Maal kutumee bar waldaa keessaa namni musliima ta'ee dhume bakka ardiin musliima ta'ee dhume boo maashaallah sinirraa jenne wallahi. Maal humnoota godina warra tiiktookii irraa caala warra lafarraa balaa buusaa jira yaa sabaa. Tokkuma dhume ba hansara qofa achi hafeera be hansara qofa achi hafee dhume manneen jiru. Hansara qofa achi hafeera beektaa akka maal jedhan makka miidiyaa haala fiigaa takkiin. Amma itti waldaa kee faa fudhattee dhufuu dhiisuu balleessite. Minaaraa irra keenya. Abuun dhibbachiifnaa qo'eesii olii nama. Akkatti itti deemnu qabna rakkoon qabu. Isaan hin dhufu waan ta'eef hin dhufu. Dhufaa yeroo kunoo dhufaa yeroo waan ta'eef rakkina hin qabu. Waan salphaadha. Geggeessitoonni musliima ta'ee dhume maal hordoftoonnis ooleen bulu kabar. Dubbiin fagaate wallahi biyyaa.
Isaanii sumaan wariyaatan laalu malee eenyu akka dhufaa jiru hin beekan. La ilaha illallah. Amma kana yu in hordofamne of eeggadhu obboleessa of eegi wallahi amma kana yu sin hordofne maal amma kana gozii kana bira keessee humnoota haaraa biyya jijjiiruu danda'u amantaa barsiisuu danda'u abo humnoota amantaa kana illee baree barsiisuu danda'u humnoota utuu biyyatti kennan illee biyya jijjiiruu danda'u bar humni si biraa kun. Namni salphaan hin jiru baras keessa maastersii warra qaban digirii warra qaban sigalee sanaan amantaa sanaan jechuudha hojii guddaa irra turanidha. Ayyee ganaa nama waldaa 17 faa jaalee jira biraa. Sariitu eegasii biratti tafaa biratti nama hunda kana. Meeqa mana raafuun moo shan sila? Nama kuna ola nama shan nama ila. Ammi kun ila. Warri kana la jiru ka. Waliin shanii. Isaan kana bichaa miti bar. Edde warra na bira jiran malee goodaa jiru warri kaan nama meeqa jira goodaa? Nama meeqa? Nama 15. Warra baay'ees. Edde ijoollee baay'ee baay'ee bar goodaa. Qoy galgala tuu laayifii galee ndoomi. Waldaama tokko jira na bira waldaa tokko guutuu. Waldaama. Eeyyi. Hai ijoollee warri lafarraa isi dubbii fageessaniiru. Warri lafarraa dubbii fageessaniiru guys. Amma sanyiin waan dannaa kan arge maal jedha gaaffilee lubbu. Amma kanaala isaanii mijeeffannee hedduu jiru waan ta'eef poostiin godinaas sila agarsiisaa irree tolle maarii fi nullee itti barreerra waan ta'eef egaa jala wanni taana ijoollonni waraabda yoo jiraatan hin gaddisiinaa jalaa ishii. Hordofuuf nu gaariidha. Namni tokko waa godhee lafarraa dhabama. Keeyyuudhaan gadda dubbiin isaa halkan jennaan inni nama beekne jalaa namni baramu. Namni nama xunnaan hin dhimmu. Ani wayisitti immoo ambar erga gaafa isaan na lolaniitti erga gaafa isaan na reebanii hojii guddaa hojjetaa jirra. Gaba kamittuu taa'an jiru sii galee miti dhufaa jiru. Paasteroota gurguddaa gurguddaa hoogganantu dhufaa jira. Sana immoo viidiyoo waraabnee akkuma argin gadhiisanii zimmennee hojiirra irra waan ta'eef asumaan uummata musliimaa adduun jaalladha. Afarsoo illee kunoo dheengaddaa waa'ee koo viidiyoo illee hojjetee ture. Sagalee naa ta'ee ture galatoom jechuun hin jaalladha. Afarsoo nagaa akkam. Nama meessitti daawwachiisaan ture waan si ajaa'iba waan nuti mataa kiyyatti daareessuma ijoollee sitti daawwachiisaan ture. Fidaa jedhee dhaga'ee natti maniiru dhufanii natti himnaan. Itti afaan beektaa jennaan ibboo sadiiqaa fidaan jedhanii sadiiqa jechuun hiriyaa. Diinoo sina daba. Diinoo ka'ee daba. Assalamu alaikum. Sagaleen kiyya dhaga'ama? Waalaikum salaam.